السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله هن نغاكوت نغايني كي خنجار الله هن كبجارا باك جرتن مرت نغاو دعوتن كي فيديو راكن كيسات واتساب بين وان هاروان بريدا وان هدو تكا نمت لوكسما وان هدو تكا نفايدو في دجرا وان هارواني في دسنين اسم برسيسا اگا دعوتن كي واتساب بين وان اجائبا في دجودا وان هدو تكا سنفايدو دجودا اگا گمن وانن اما gama waan haara WhatsApp fidatin dabar hayya daawwattotan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube channel keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jecha barumsa dabalata argachuudhaaf channel keenya subscribe godhachuun dagatinaadha yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kalee kitoodhaadha achi booda all kajjattoon rakkaa yaddaadha video keenya nan baay'ee dargee kan rafaa deemu like godhaadha barumsan garaadha asin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha video baay'eetu jira irraa baradhaadha egaa gabanumaan waan hangaa barumsaan dabarsaa hanga xumura video kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sininja hayya daawwattotan kiyyaa waan haara WhatsAppiin fide kana WhatsAppiin keessan akka sinii fidu jechuudha dursa WhatsApp keessan update gochuu qabdan jechuudha versionii haara kana waan amma update ta'e kana waan haara dhufe kana WhatsAppiin keessan akka sinii fiduuf jechuudha dirqama WhatsApp keessan update gochuu sinirraa eegama jechuudha yookiin haaromsuudhaaf akkuma baran Play Store keessan keessa galtanii WhatsApp bitanii barreessanii haaromsanii jechuudha amma haaromsan jira haaromsuun irraa hin eegamu bakka amma open jiru kana update yoo sinii fide update gootanii haaromsanii jechuudha egaa yeroo haaromsan jechuudha irra ni galtanii open irratti kilik gootaniiti yeroo haala kana irra galtan jechuudha waan bareedaadha fide tuqaa sana kilik ni gootu achi booda settings ka joon kilik ni gootu achi booda account kilik ni gootu achi booda private kan kilik ni gootu achi booda last san kajatun kilik ni gootu jechuudha egaa daawwattotan kiyyaa kana akkuma asirratti argaatan duraan waan sadii qofatu jira jechuudha amma waan afur nu dabalee jira jechuudha kana jechuun maali fakkeenyaaf nama akka inni online irratti isin argine barbaadan tokko buluka gochuu osoo hin taane gonkumaayyuu nama akka namni sun ismu online yeroo galtan yookiin yeroo online irra teessan akka inni online irratti isin arguu hin barbaanne tokko jechuudha lakkoofsa qofaa jechuudha lakkoofsa filattanii jechuudha lakkoofsa nama barbaadanii filattanii namoota akka isaan online irratti isin argan hin barbaanne hunda jechuudha qollofuu dandeessan jechuudha haalli itti qolloftaniis asirratti my contact kaja kana kilik gootan kan sadaffaa kana achi booda haala kanaan tartiibaan lakkoofsa isiniif baasa jechuudha lakkoofsa bilbila keessan irratti sajjaltan hunda jechuudha egaa isin ni beektan jechuudha namoota akka yeroo online irra galtan akka isin argu hin barbaanne tokko fakkeenyaaf kana godhu isin irra infinite tokko 2 3 4 hanga meeqa gootan jechuudha hanga barbaadanii achi booda yeroo haala kana raayitii irratti ni baase asirratti raayitiin takkan jirti gad irratti kilik ni gootu amma jechuudha booda namni kun online irratti arguu hin danda'u isin gale gonkumaayyuu abadan online irra sa'a daa'im horoon ta'a jechuudha kuni waan baay'ee tokko nama fayyadudha jechuudha fakkeenyaaf kana duraan GB WhatsApp santu qaba jechuudha malee WhatsApp adii normaaliin kun hin qabu ture jechuudha amma garuu kun akka haarawatti nuuf fidee jira jechuudha ammallee profaayilii keessan waan isin profaayilii kaayyattan suuraa isin profaayilii godhattan namoota akka hin argine barbaadanillee keessaa filattanii jechuudha namoota profaayilii keessan akka hin argine barbaadan hunda qollofuu dandeessan sunis kasdaffaa kanarratti ni filattanii achi booda nama barbaadan irratti kilik gootan jechuudha fakkeenyaaf namni kun akka hin argine barbaada raayitiin itti godha kuni amma namni itti godhe kuni profaayilii kiyya arguu hin danda'u garuu an bulukan goona jechuudha wanni natti barreesse sina biran dhufaa yoo natti barreesse biran dhufa sini gale garuu online irratti nan argu online irratti yoona eega jechuudha ammallee kan jalaa kanarratti abaa'oot kajoo kana kilik ni gootan kunilleen waa'ee keessan fakkeenya waa'ee isin abaa'ooti jalatti barreeffattan namoota akka argan hin barbaanne tokko qollofuu dandeessa sunis kan sadaffaa kanarratti ni filattu abbaa barbaada san ni filattu jechuudha kanam fakkeenya cimsa naa filadhu booda namni nama na filadhe kun tokkolleen arguu hin danda'u jechuudha ammallee staatus yeroo isin irraa baatan
Kun yeroo isin irraa baatanii nama barbaadan jechuudha. Ammallee kanaa asirratti kilik gootaniitii filattanii wanni gootan jechuudha. Gonkumaayyuu kalas. Haala kanaan salphumatti jechuudha. Namoota online irratti akkasiin arguu hin barbaanne tokko hundumaa qollofuu dandeessanii jechuudha. Akkasuma piroofaayilii keessanillee akka nagarra qollofuu dandeessanii akkasuma yeroo seentanii baatanillee akka hin argine qollofuu dandeessanii. Egaa daawwattoota kiyya waan hedduu tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Namoota filattanii waan kana godhuun namoota barbaadan jechuudha. Namoota gartee akka isin arguun hin barbaanne tokko akka ofirraa qollofuun hedduu tokko bareedaa jechuudha. WhatsAppiin waan bareedaa fida jechuudha. Filannoo ajaa'ibaati jechuudha. Sun filannoon keessanii irra deemtanii haala saniin bifa kanaan nama qollofuu barbaadan nama hulaatti cufuu barbaadan cufuu dandeessanii jechuudha. Inni gala egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jechuun abdii qabaa barnoonni kan har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalata. Egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jechuun abdii qabaa barnoonni kan har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatanaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer godhaadhaa barumsa birootti nagalti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.